بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتاتن هوا سكينة كمسلمة أكسمس جالتم توتا كبجم توتا هردوف توتا سكنتا كنا كنتاتن لمي وانكنا ورأمنتي إسلام ماتين على جرتن الشمع هركفوني سنين جرا برمسا اتفوفاتي إن يما يسوس isa dhugaa kan dhokate kutaa tokkoffaa isiniif qabadhee jira. Barumsi kun kutaalee hedduu kan of keessaa qabu kutaa tokkoffaa guyyaa hadhaa kan wal wajjiin ilaallu ta'a jechuudha. Daldalli seeraan alaa maqaa nabiyyoota kennaa Nabi Iisaa Yesuus, Nabi Muusaa Muusee, Nabi Ibraahim Abrahaam akkasuma nabiyyoota biroo kanaaf kan kana fakkaatan maqaan isaanii jijjiiramee dhugaan isaanii micciiramee hedduun namaa ka ofii fakkeessee biyya keessaaf biyya alaatti eegana ittiin daldalataa jira. Kanaafuu daldalli seeraan alaa maqaa nabiyyoota kennaatiin biyya keessaaf biyya alaatti geggeeffamu nurraa haa dhaabbatu. Kaan nabiyyoonni kunniin Yesuus kan jedhame, Nabi Iisaan, Muusee kan jedhame, Nabi Muusaan, Abrahaam kan jedhame, Nabi Ibraahim maqaa isaanii qofaa miti isaanuu kenna. Amantiin isaanii amantii islaamummaa osoo hin taane, isaan muslima osoo hin taane, amantiin isaanii eegana ammallee kiristaana. Dameelee kiristaanaa jalatti amantiilee garagaraa eeganaa dhahuudhaan yookaan pheenxee, kaatolikii, ortodoksii, johoovaa, adventisti kanaaf kan kana fakkaatu amantiin isaanii kan jedhu yoo jiraate muslimootaan alatti jechuudha. Namoonni eeganaa ammallee jiran hundi isaanii ragaa haa fidatu jenna. Daldalli seeraan alaa maqaa nabiyyoota kennaatiin geggeeffamuun biyya keessattis biyya alaattis nurraa haa dhaabbatu. Kan nabiyyoonni kunniin kan maqaan isaanii jijjiirame dhugaan isaanii micciirame kenna muslimaa miti kan jedhu yoo jiraate ragaa haa fidatuun gaafii kenna. Gaafiiwwan hubannoo bu'uuraa ittiin madaaluu nu barbaachisan tokkoffaa first pre-reading question kan jedhaman namoonni dhugaa Yesuusin jaalatan yookaan namni dhugaadhaan Yesuusin jaalatu gaafiilee armaan gadiitiif deebii quubsaa haa qopheeffatu. Gaafiin kenna akka itti aanu kanatti dhiyaata. Yesuusin ni jaalattu, Yesuusin ni jaalattaa gaafii jedhuudha. Gaafiin tokkoffaan deebiin keessan maali laata? Yoo dhugumaan Yesuusin kan jaalattan taate amantii inni hordofaa ture ni hordoftu. Namni Yesuusin ni jaaladha jedhe amantii Yesuus hordofaa ture hordofuu qaba jechuudha. Gaafiin sadaffaan isin warroonni kiristaanaa amantii qabdu. Yeroo hedduu warroonni islaamummaan ala jiran amantii ufiif nutu qaba jedhan malee nabiyyoota hunda amantii irraa mulqan. Kanaafuu isin qabdanii gaafii sadaffaadha. Gaafiin afuraffaa nama amantii qabutu caala moo kan amantii hin qabnetu caalaa kan jedhu. Gaafiin shanaffaa akka yaada keessaniititti warroonni kiristaanaa jechuudha isintu Yesuusin caala jechuudha. Yeroo hedduu warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran ofii amantii kennanii nabiyyoota irraa amantii mulqan. Ka amantii qabutu ka amantii caala jedhanii yoo ka deebisan taate isaantu yookaan warroota kiristaanaattu nabiyyoota rabbii caala jechuudha. Gaafiin jahaffaan hiikkaan amantii jechoo maal akka ta'e beektu laata? Yeroo hedduu warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran nabiyyoota irraa amantii mulqanii Abrahaamillee, Museenillee, Yesuusillee, Ebalullee amantiin qabu jedhan. Garuu hiikkaa amantii beekaniitiin immoo osuma hin beekne. Gaafiin torbaffaan Yesuus ulaagaaleewwan amantiin qabu gochaan raawwate moo hin raawwanne kan jedhu. Gaafiin saddeetaffaan yoo Yesuus amanuu fi waaqeffatuun isaa shakkii hin qabne taate amantii qabaatuun isaa ifa galaadha. Amantiin Yesuusii maal ture laata? Gaafiin sagalaffaan amantiin Yesuusii kiristaanaa moo miti jechuun duratti kiristaana jechuun maali? Yeroo hedduu warroonni amantii islaamummaatiin ala jiran yeroo amantii qabaatu nabiyyootaa gara itti miliqan dhabani nabiyyootaa deebi'anii maal kennan? Kiristaanummaa kennan. Dura nabiyyootaa kiristaanummaa kennuufu hiikkaan kiristaana jechuun maali? Gaafiin kudhanaffaan Yesuus hordofaa Yesuus Kiristoos jechuun danda'amaa laata? Yesuusin hordofa jechuun danda'ama. Gaafiin kudha tokkoffaan Yesuus rabbiif yookaan waaqaaf ajajame moo hin ajajamne kan jedhu. Gaafiin itti aanu kan kutaa kana jalatti nuti gaafatuu fi hubatuu barbaannu waaqa ajajamuun yookaan masakamuun afaan arabiffaatiin maal akka ta'e beektuu laata? Beektaa laata kan jedhudha. Kana qabxiilee asii olitti tuqaman 12 kanniin takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Maqaan Yesuus kan jalqaba ittiin moggaasan isa kamiin akka ta'e beektanii laata? Mee qabxiilee
kudha lamman kaafne sallaaluun duratti waan hubannoo gahaanuu ta'u waan gabaabduu tuqnee gara gaafilee kennaatitti deebina. Maqaan Yesuus kan jalqabaa kan warroonni islaamummaan ala jiran itti moggaasan isa kam ture beektu? Maqaan Nabi Ciisaa alayhi salaam, Nabi Ciisaan moggaasa Rabbi kenneef maqaa jalqabaati. Eega san maqaa Rabbiin itti moggaase kana irraa kaasanii booda taappellaan jalqabaa, maqaan jalqabaa kan Nabi Ciisaadhaaf yookaan Yesuus Kiristoosiif kenname isa kam ture laata beektu? Baaybiliidhaa kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin yookaan afaan Oromootiin macaafa qulqulluu kan jedhamu yookaan afaan Amaariffaatiin matsaaf qidduus kan jedhamu lugaan inni jalqaba ittiin barraa'e isa kam? Bible originally written in Hebrew and Aramaic then in Greek. Baaybiliin yookaan macaafa qulqulluu kan jedhamu kun lugaan jalqabaa afaan Ibrootaa yoo ta'u, afaan Ibroota akkasuma Aramaayikiitiin kan barraa'e yoo ta'u, eegana ammallee boodarra garamitti jijjiirame gara Giriikiitti jijjiirame barreeffame jechuudha. Tawraatiif Zabuur yookaan ammallee Mazmura Daawitii fi eegana ammallee Tooraa Oriit kan jedhamu yookaan Oriitiin shanan lugaan jalqaba ittiin barraa'e Hibruu yoo ta'u, akkasuma ammallee Injiil yookaan ammallee Wangeela kan jedhamu lugaa Aramaayikiitiin barraa'e jechuudha. Isaanan kunniin hundinuu lugaan jalqaba ittiin barraa'e Hibruuf Aramaayikii yoo ta'u, gara Giriikiitti jijjiiramanii jiran. Maqaan Nabi Ciisaa alayhi salaam ka jalqaba Rabbi baaseef Nabi Ciisaadha. Eega Nabi Ciisaatii booda yeroo Hibruudhaan yookaan Aramaayikiidhaan macaafni qulqulluun jedhamu yookaan Baayibil inni jedhamu sun barraa'u maqaan Nabi Ciisaa Yeeshu'aa akka ture quba qabdu. Hebrew it was Yeshua when it is translated into Greek as Jesus, and then in the 16th century it was changed to Jesus. Hebrew Yeshua akka ture Greek it Yesuusitti jaarraa kudha ja'affaarratti ammoo Yesuusitti jijjiirame jechuudha. Wanni asirraa nuti hubannu maalidha? Maqaan adda Nabi Ciisaa alayhi salaam namuu maqaa jijjiiree Yesuus jedhee ka ofii fakkeessee gara ofiititti deebisee Yesuus kiyya, Yesuus eenyaanu jedhee namuu ittiin dhaadatu kuni maqaan jalqabaa Nabi Ciisaadha alayhi salaam. Eega Nabi Ciisaati gaafa Hibruuf Aramaayikii ammoo maqaan itti moggaafame Yeshu'aadha. Eega Yeshu'aa booda gara Giriikiitti yeroo jijjiiramu Yesuus itti baasan. Sana boodallee hin taane fooyyessuu qabnaa kunillee eegana ammallee nun gammachiifne jechuudhaan jaarraa kudha ja'affaa keessatti maqaa Yesuus jedhamu itti moggaasanii jechuudha. Jesus is a masculine given name derived from the Jesus, classically Latin, and the ancient Greek from the Hebrew and the Aramaic name Yeshua or Yeshua Hebrew. Jira kuni adreesiin isaa akkuma ilaalaa jirtan warrootiin eegana ammallee viidiyoon daawwattan argachuu dandeettanii maqaan Yesuus afaan Giriikiitiin maal akka ture what is Jesus name in Greek yoo jettanii barreessitan deebii kana argattanii jechuudha. Yesuus maqaa dhiiraa kennameedha. Eegana ammoo Yesuus irraa gara Yesuusiititti eegana yeroo gara Giriikii jijjiiramu haala saniin jijjiirame eegana ammallee kan jedhu hubannu gahaanuu kennaa jechuudha. Akka walii galaatitti Yesuus maqaa meeqa qaba laata? How many names does Jesus have? Jettanii yoo barreessitan maqaan Nabi Ciisaa alayhi salaam namuu odootti jijjiiru osoo eegana ammallee kanas irraa baasee maqaa biroo odootti moggaas although the precise difference between a name and the title may be open to interpretation. 198 different names in the title of Jesus in the Bible are listed in the Concordance first published in 1737 and continuously in print ever since here. Maqaa fi maqaa gahee hojii Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos adda baasuunillee nu rakkisu jedhan. Kanatu maqaa. Kuni ammoo maqaa gahee hojii Yesuus Kiristoos ibsu jennee adda baasuullee dadhabnu. Walumaa galatti maqaan Nabi Ciisaa alayhi salaam maqaa 198 kitaaba Kiruudaansi Konkordaansi jedhamu bara 1737 irratti maxxanfame irratti akka maqaan Nabi Ciisaa 198 ta'e mirkanaa'e. Kanaafuu maqaa Yesuus yookaan Jesus jedhanii yeroo ammaa moggaasanii itti waamaa jiran kun ka jalqabaatiillee miti. Maqaan isaa moggaafamellee tokko lamaa miti. Maqaa 198 Nabi Ciisaadhaa Yesuus kaadha jedhamee waamamu akka kenname quba qabdu laata. Maqaalee kana keessa muraasa akka fakkeenyaatitti kutaa itti aanu kalaallu ta'a. Jallataa hunda Rabbiin haa qajeelchu. kutaa itti aanuun haga walitti deebinutti naga Rabbi keessanaa jiraadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.